እንደዛ እንደረዳሽኝ አሁንም ደግሞ ይሄንንም እንደርዳታ ቆጣሪውና አቁም ማለት ነው። ካላቆምሽ ግን እኔ ከዚህ በኋላ ኃላፊነቱን አልወስድም። ከሰይድ ጋር እዚህም የኢትዮጵያም ውስጥ ውጥንቅጥ ግቡን አያገባኝም። እኔ ኢትዮጵያ ቀልድ ያለ አይመስለኝም። በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ስትካሰሱ ፖሊስ ታመጡ ምናምን ደውላችሁ ምናምን እንትን የህግ አካላት Ajaa'ibuma jechuudha. Egaa Sumaayyaan waan jirtu dubbatteeti jirti jechuudha. Egaa kanan dura anillee dubbachaatiin ture salam Sumaayyaadha jettee deemaa hin jirtu. Salaamii waan tolchaadhaafis deemaa hin jirtudha. Yeroo baay'ee dubbataatiin ture jechuudha. Haa ta'u malee Sumaayyaan immoo har'a dhuftee egaa salaamis sagalee qabdee fi dubbatteeti jirti. Akkuma beekamu immoo Sayidoonii yeroo silkii koonarraa fuudhetti WhatsApp koos Telegram koos akkasuma immoo siimii illee keessaa baasee raawwatee duwwaa qafoo duwwaanaaf kenne kan jettudha jechuudha. Kan ishiin dubbataatii turte silkii nama kamiyyuu argachuu hin dandeenye kan jettudha kan ishiin dubbataatii turte. Haa ta'u malee immoo yeroo jalqaba duraati irratti maaltu akka dubbatamaa ture akkasuma salaam akka toora onlaayiniitti irra jirturree akka dubbatamaatii ture namoonni baay'een keessan dhageessaniitu jirtu dhagaatii turre jechuudha. Egaa jechi ishii nama jettee fi wanti duraan dubbatamaatii ture tokko miti. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtanii fayyaa qabdu an nagaan qaba galata rabbi. Isinillee akka nagaa qabdan rabbiin bira abdiin qaba hundi keessan bira yoo akka nagaan jiru. Maarree kabajamtoota hordoftoota koo akkuma sagalee Sumaayyaarraa dhaggeeffannetti kanaan booda waan kan kootiif yookiin immoo waan ana ilaallatu tokkoof jettee raawwattee akka naaf deemteellee naaf hin dubbanne akka keessallee hin galle jettee raawwattee Sumaayyaan masxana qaqaa salaamitti himteetii jirti jechuudha. Kana dura anaaf jettee deemtee raawwattee yoo miidhamtees jiraatte anaaf jettee raawwattee bakka baay'ee anaaf jettee deemtee anaaf jettee dadhabdee soo jiraatte galatoomii garuu kanaan booddee anaaf jettee biyya Itoophiyaa keessattis ta'ee alattis ta'ee akka ati anaaf jettee erikta akka hin deemne anaaf jettee waan akka hin dubbanne jettee raawwattee seera itti himte yookiin masxana qaqaa kenniteefii jirti jechuudha. Maarree sababni ishiin kana irratti jettesi egaa salaamin sagalee qabdeefii turte Sumaayyaadhaaf jechuudha. Egaa erga gara biyyaas galtee turte Sumaayyaan itti dhaga'ameetii jira jechuudha. Erga gara biyyaa galtee salaamin turtee raawwattee jechuudha. Sumaayyaa kan dubbistee akka ishiin gara baharaatiin galtee bahararraan akka ishiin galtee dhageestee jirti jechuudha. Haa ta'u malee mooyyuu haa ta'u malee iyyuu jechuudha. Kanayyuu salaamiin kana dura onlaayinirra osoo jirtu akka Sumaayyaa dubbisuu didde. Sumaayyaan onlaayinirra jirti. Hiriyaa isii illee dubbisteetii jirti. Hiriyaan isii itti dubbatteetii jirti. Hiriyaan isii innaanan illee dhaamsa Sumaayyaan innaanan salaamin akkamii maal keessa jirti nagaadhaan dubbisaa hin jirtu nan jedhuni nagaadhuma isiitii lakkinaan jettee raawwattee waan deebii gaa tokko naa kennuu diddee jettee raawwattee akkasiin dubbataa turte dhageessanii jirtu jechuudha hundi keessaniyyuu. Haa ta'u malee amma immoo maal jettee salaaminii Sumaayyaadhaanii Sayidoonii gaafa silkii koonarraa fuudhe sana WhatsApp kan koos Telegram koos waanan ani silkii koo itti fayyadamu social media kamiyyuu na jalaa balleesse. Haa ta'u malee immoo deebisee ammas lakkoofsa yookiin masmara koo siimii keessaa baasee na jalaa jettee jechuudha kan ishiin dubbataatii turte. Kanaaf iyyuu akkamittiin hiriyoota isii sana dubbisaatii turte akkamittiin onlaayinii irra turuu dandeesse onlaayinii irra osoo jirtu na dubbisaatii hin jirtudha kan isiin dubbachaati turte. Haa ta'u malee immoo hawaanis hin jirti. Hawaanis otoo toorarra jirtu Sumaayyaadhaan dubbisuu dhiistee cufteeti turte jechuudha. Har'a hoo dhuftee gara Itoophiyaa galtee zadee kana barbaaddattee Sumaayyaa garamiin akka bira dhaquu barbaaddu yookiin immoo ammas waan tokko isheedhaan jechuun ni barbaaddee raawwatteeti malee dhugumaan Sumaayyaadhaaf hugdee dhugumaan immoo Sumaayyaadhaaf deemtee lafa sanatti miidhamtee lafa sanatti immoo sababa sanaatiin gara baharaatiin dhuftee Sumaayyaadhaatti rakkattee waan kanarra geesse jennee raawwannee wanti nuti fudhannu tokkollee hin jiru jechuudha. Sababni isaa maalinni awwala jalqaba isaa jechuudha. Sayidoonii kootutii paaspoortii kee fudhadhu boru isa takka na godhe jettee raawwattee maqaa na yakkiniiti
bakka jirtuuti na eegi yookiin paaspoortii keessifan fida akkanatti gara bahaaratiin hin deemini jedhee raawwatee dubbataatii ture viidiyoo hojjateetii ture jechuudha. Akkuma argitan hundi keessanuu hundi keenya argineeti jira jechuudha. Yeroo tokko cubbuu namarra kaa'uunis gadheedha. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Amma gaafa itti teenyee ilaallee jennu gaafa teenyee tilmaamnee raawwanne jennu wanti isaa hundinuuyyuu nutti gaafidha malee isaaniif immoo rakkina. Nutti wanti hundinuu gaafii ta'e nutti wanti hundinuuyyuu dhugaa soba jennee raawwanne keessaa asirratti gara gaggala malee isaaniif rakkina keessa akka jiranidha. Sababni isaa rakkinicha nama keessa jirutu beeka waan ta'eef wanta isaa kana keessa. Kanaafiyyuu Saayidoon dhugumaan dhugaatti intala sana shakkee dhugumaan dhugaatti Saayidoon immoo rakkina biraa intalli kun kana dura akkuma inni jedheeyyuu iccitii biraa keessa isaaniitii qabaatanii Sumayyaadhaan duubatti intalli kun iccitii biraa akka qabdu Saayidoon beekee intalli kun illee osoo iccitii sana beektuu waan kana yoo gootee jiraatte laftii isii wanti isiin gara Yamanii deemteefis sababa biraatiif yoo ta'e odoo ta'uu baatees odoo ta'ees jechuudha ishiin deemtee jirti. Haa ta'u malee immoo Saayidoon ana maqaan ayyakkini isa kana godheettee tasa wanti tokko asirra ga'e ana akka maqaan ayyakkine bakka jirtutti paaspoortii keessifan fida dhaabadhuuti na eegi gara bahaaratiin hin deemini bahaararraan warri deemu baay'ee rakkoo cimaati isaanirra ga'a jedhee raawwatee dubbataatii ture jechuudha. Oduma inni kana jedhu viidiyoo isiidha jedhee hojjatee isiin gara bahaaratiin deemte jechuudha. Haa ta'u rabbi Saayidoos salphina oolchee isiis immoo rabbi nagaadhaan biyya isii galchee jira baga nagaadhaan galte. Amma immoo dhuftee egaa waan ishiin jechaa jirtu laala. Erga dhuftees immoo turteetti dhufteeyyuu turte hiriyoonni isii kan anas beekan kan isiis beekan hin jiranii. Garuu akkamitti aga kana turtee silkii kan koo eenyumarraayyuu argachuu dandeessi na dubbisuudhaaf aga kana turtee na dubbisuu ishiitifuuyyuu ani hedduu ishiitti qabameetiin hin jira jechaati jirti jechuudha Sumayyaanii. Kanaafiyyuu amma Sumayyaan waan hundumaa argaatii akka jirtudha jechuudha kan ishiin dubbataa jirtu akka wanti hunduu galeefii jirudha. Egaa rakkina mana keessa jiru abbaatu beeka. Waan immoo alarratti bahee dubbatamu hundi keenya kunoo argaatii jira jechuudha. Waan mana keessa jiru immoo nuti hin beeknu. Rakkina mana keessatti isaan rakkisaa jiru. Waan mana keessaa isaan dhiphisee jiru isaan mataa isaaniitti beeka jechuudha. Nuti kamiin keenya iyyuu jechuudha. Kamiin keenya iyyuu wala salaamii wala maalii eenyumti keenya warri viidiyoo isiin irratti hojjennu kanas ta'ee hiriyoota siis ta'ee hiriyoota Saayidoos ta'ee namni waa'ee Sumayyaatii fi Saayidoo irraa beeku tokkollee hin jiru. Kan xumurachuu danda'u, kan waa godhuu danda'u, kan furmaata walii ta'uu danda'u isaan lamaan qofadha jechuudha. Sumayyaan yoo Saayidootti araaramuu baatte lafa araaramuu barbaadde lafa kaatti hidhattee itti araaramuu dandeessi. Maaliif hin barbaadatii jira waan ta'eef jechuudha. Isni galte garuu isii waan isii rakkise, waan isii dhiphise, waan akka ishii gara isaatti hin deebisne rakkina keessa ishii jirutu jira. Rakkina isii rakkisee jirutu jira jechuudha. Sababa kana ta'eefuu nuti wanna barbaanne jenneedhafu uumaa ishiidhaa gochuu hin dandeenyu. Akkasumas salaamee waan barbaadde gootee waan barbaadde jetteedhafu Sumayyaa uumaa gochuu hin dandeessu jechuudha. Saayidoollee uumaa gochuu hin dandeessu. Maaliifiin yoo keessi isaanii lamaan wal bira jiraate rakkinni isaan bira jiru yoo furmaata qabaate malee namni kamiyyuu furmaata isaaniif ta'uu hin danda'u. Furmaata kan isaaniif ta'uu danda'u maanni rakkina jidduu isaanii jiru gaafa furame qofadha jechuudha. Rakkina isaan jidduu jiru nuti hin beeknu. Kan beeku isaan lamaan qofa waan ta'eef rabbi furmaata isaaniif haa taasisu. Kanaafiyyuu jechuudha namoonni jidduu isaanii deemee asiif achi deemee baxabbatu akkanumaan lafatti hafa malee faayidaa tokko wanti hin argatu tokko hin jiru jechuudha. Gara kamitti yoo ta'e namoonni warra sooshaal miidiyaa irratti viidiyoo isaan irratti hojjannus ta'ee warri hiriyoota isaanii ta'anii raawwatanii isaanitti dhiyaatanis ta'ee namni kamiyyuu jechuudha akkasumaan iyyee lafatti hafa malee namni kamiyyuu furmaata isaaniif kan ta'u tokkollee hin jiru. Waa meeqa jennee jira kanaan dura waa meeqa dubbannee jira kana dura Saayidoottis iyyinee jira Sumayyaattis iyyinee jira ayyuudhaanis waa meeqa jennee ni jira. Sababa kana ta'eefuu jechuudha furmaanni mataa isaanii lamaan qofa jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e miidhamaan lamaan yoo walitti dhufee raawwate miidhama isaa walitti himatee ofii isaatii furmaata waliif taasise malee namni kamiyyuu furmaata namaaf ta'uu hin danda'u. Akkuma beekamu akkuma Sumaayyaan kanaan booda jidduu keenyaa bahii jettee ni bara Sumaayyaan. Kanaan booda jetteen jidduu keenyaa bahii. Namni kamiyyuu jidduu kiyyaan galina jidduu kootti jidduu Saayidoon galina namni kamiyyuu. Anaaf jettee raawwattees akka ati gara takka jettee gara takka biyya ormaatti miti
biyya Itoophiyaa keessatti iyyuu anaaf jettee akka ati waan tokko dubbattu hin barbaadu kanaan booda. Kanaan booda nama tokko iyyuu akka anaaf jedhee waa dubbatu hin barbaadu. Nama kamiifuu alaaftinnaa fudhachuu hin barbaadu. Yeroo isheen achi deemtetti sii jettee raawwattee achi deemte isheedhaaf kana godhee isheedhaaf sagalee ta'e isheedhaaf maal naan jechaati turani. Ati anaaf jedhiifis deemi waan biraatiifis deemi. Kanaafiyyuu immoo kana booda anaaf jettee akka ati citaa cafaat akka lafaa kaastu hin barbaadu jettee. Akkuma dhaggeeffattanitti jechuudha. Soo kanaafiyyuu salaamii adab jedhi.